Ndalleetu. Seetana. Innante. Oshororo ya bortokaneo Damma wala la benze botegala ukan basalamat achu jana dukwa yakana dukwa enyu fitte utte suuta lubbu atilibi guya yero mek asenta Tiyak acu batam kabat tiyak erot. Batam kabat tiyak erot tiyak. Share go numo. Share go sifan Dimma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O jirtu ilman oromo akam agaya payada. Disini jenna kesumma adak amna nama Oromoon jaalatan keessattuu shamarran jaalatan mootummaa shamarranii kan ture maqaan isaa dhayamuu barbaachisu keessummaa kana yeroo baay'ee shamarroonni keenya dinqisiifatu keessattuu ijoolleen dhiiraa yoo ittiin hafanillee shamarraniin jaalatanii abbaa shamarranii jedhama doktora jaalalaa abbaa shamarraniiti mee maaliif badan eessa jiran amma hoo maalirra jiran fi hangam akka isin yaaddan ilaaluudhaaf sheer godha keessattuu warra shamarranii sheer godha warri dhiiraa yoo akkuma beekamu amalli isaanii hinaafadha baay'ee hinaafanii keessummaan kiyya kun abbaa shamarraniiti doktora jaalalaa abbaa shamarranii jedhama Dugar bishamarran baay'een keessan akkatti doktorri keenya eessa dhaqee baay'ee yaanneerra jedhanii nama hedduu keessan na gaafataa ture anillee guyyurraa lakkoofsa isaa ergaafii ture akka carraa ta'ee mootuu namoonni dhabaniitiin sagalee isaan biizitanii sagalee irraa ka'uu didee booyaa jiran cinqamaa jirantu jira mee lakkoofsa tokko nu barreessa Doktor Abbaa Shamarranii lakkoofsa tokko nu barreessaa shamarran keenya baay'ee isin yaadanii jiru silas isin waa'ee shamarranii kana baay'ee haasoftan malee duraanuu qabsoo keessan keessatti hedduu waa'ee dhiiraa hin haasoftanii mee kanaafuu lakkoofsa tokko tuqadhaa daddafaa isin galchinaa shamarran keenya baay'ee isin yaadaniiru baay'een isaanii shamarran baay'een kun akkatti wal lolanii kana waan ta'eef ijoollee gayyaati nurra. Ana dhufu erginee firra kalee guyyaa kalee mana isaanii deemnee turre neetworkii tulite assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh doktor akkam nagaa fayyaadha Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu nagaa keessanii ijoollee ilmaan oromoo marti keessanoo nagaan keessan isiniif habaayatu isiniin jedhu doktor Abduseen Ana jiraatu doktor namoonni hedduun ijoolleen dhiiraa otomaatti gaafatu keessattuu shamarran miliyoonaan lakkaayaman doktor Abduuseen abbaan keenya mootiin keenya abbaan fiqirii fi janajjanaa eessatti badanii jedhanii isin gaafataa turanii gaafii namoonni hiriyoonni keessaniitiif shamarran miliyoonaan lakkaayaman isin gaafachaa turan kana mee doktor Abduuseen maal jedhu maaliif badan? Baay'ee warra yaadanii yaada kan kootiin guyyaa 22 keessa yoo xiqqaate kara kiiloo 17 namni baay'ee qannase jedhee odeeffannoon qorate irra gahee naaf himee jira. Gariin lakkoofsa waasappii kootii iyyaafachuudhaan inni kan biyya bilbileellee kan na barbaade na argates baay'ee jira. Kanaafuyyuu Dr. Abduseen keessan FB irraa baduun Abdusee qofaaf otoo hin taane nama baay'eedhaaf baay'ee yaaddoo guddaa keessa galu jechuudha. Kisaaraa keessa illee galanii jiru waan ta'eef amma Dr. Abduseen ji'a tokkoof baadii tokkoof FB irraa waan badanii turaniif amma immoo karaa Feesbuukii kanaatiin isiniif deebi'anii dhufanii ammas hammannaa isaanii jalatti isin deebisanii isinii wajjin jiraachuudhaaf qophii isaanii xumuranii isinii dhufanii jiru hin simattu immoo hin ifattu keessattuu warri Dr. Abdusee jaallattanuuf
kan Dr. Abduseen jaallanne Dr. Rijaalala Dr. Abduseen eenyuun uyyuu ija tokko waan ilaalanuuf warra natti inaafanus warra na jaallatanus akka obboleessaa akka obboleettiitti waan inni isin jaalladhuuf yoomuyyuu waggaa 1000 naaf jiraadhaa isiniin jedhu Dr. Abduseen keessan. Okay, Dr. Galatoma haga isin online rabadan kana haga isin online rabadan kana namoonni hedduun biyya isaanillee gadhiisoo jiranii ajajaa waraanaa keessan obsaa abdii ka jedhamullee dhabamuu keessaniin waraanni hin beekamne liyyuu poolisiin addaa biyya inni jiraatu riyaad irraa maal makkaan irraa jiddaa makkaan irraa gara riyaaditti ari'ee jira isinillee onlaayinii irraa baddanii jirtu mee waan kana waraanni keessan kan Saudi Arabiyaa jiru makkaan irraa gara riyaaditti baqachuu wal qabate isin immoo Facebook irraa baddanii fuula social media irraa baddanii shamarran isin yaaduu kana wal qabatee miidhamni waraana keessaniif isinirra ga'ee jira fuula duratti hoo maal yaaddu? Ani akka kootti baay'ee imimmaaniin hin gaaffii kana gaaffiitti na gaafatte kana imimmaaniin otuun intini jedhuun deebisaa. Guyyaa 20 loltoonni kan koo baay'een kan yeroo dheeraadhaaf na duuka turan Saudi Arabiyaa keessaa, Dubaayin keessaa, eessa kan Kaayiroo keessaa illee narkaa haga ta'e faffaca'anii jiru. Dr. Abduseenis Facebook irraa baduun jabbiloota kan koo kan yeroo dheeraadhaaf yoo jarri dogongora tokkotti seenuudhaaf jedhan gorsee yoo jarri waa tokko intiniidhaan ajaja kootiin deemaa turan amma Dr. Abduseen miidiyaa irraa dhabamuu isaaniitiin ijoolleen baay'een akka cuucatii haadhoon irraa du'eetti ajaja ofumaatiin otuu deemanu amma obsaan manfuwaa geeffattee jirti jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf gurbaa kana anatuyyuu eegaa ture akka inni manfuwaa hin deemne. Gaafa dhufe Abdusee akkam jennaan dhiisi ijoolleen manfuwaa ofitti si fudhannaan gudeedda ajaa'ibaa nama 4-5 irratti raawwatti gurbaa'uun mana hojii waggaa 5-6 tureera. Takkaa hin durbummaan isaas yookiin dingilnoo lijuu jedhanii waan si barbaadanuuf ijoolleen manfuwaa sitti dachaatee si gudeeddi kanaafuu immoo ati waan jabbiloota koo taateef jabbiloota Dr. Abdusee keessaa tokko gudeedameedha mee yoo suudii keessaa ergaan kun darbe anaafis maqaa kootiifis waan hin tolleef suutumaan achi turtee illee yoo fudhate si fuusifna yoo maaloo ta'e mari'annee si fuusifna du'ii badi malee manfuwaan dhaqin otuun jedhu kara waggaa meeqaaf tureera amma garuu online irraa dhabamuu kootiin dhiibbaa guddaa akkanaa keessa galee gurbaan kun amma manfuwaatti na jalaa gudeedamuu illee noolu baay'ee natti dhaga'amee jira jechuudha. Keessattuu ijoollee shamarranis yaada kootiin kan mana madaamiitii dalagaan dalagootee otuu na barbaaddu wanti ni jettee mana madaamiitii wallolti danuu jira. Waan baay'eetu iyyuu na jalaa babbadee kanaafuu amma immoo karaa Dr. Abdusee Sarbiyaa kan jedhu kanaan FB kanaan dhufnee jirra. Namni jabbiloota koo duraanii kan Dr. Abduseedhaaf jecha dhukaasa qabatee ijoollee meeqa koomentii jalatti fixaa ture. Sheer gochuudhaan diina garaa gubaa ture. Laayikiidhaan nu bira dhaabbatee waa meeqaan nu duuka ture ammas deebi'anii dhufanii akka jarri Dr. Abdusee hidhatanii dudduba kan koo hiriiranuu dhaamsan dabarsaafee jechuudha. Dr. Bareedaa dhugaadhaa manfuwaan kun baay'ee sodaachisaa shamarran manfuwaa yeroo tokko ijaarraa nama buufatanii yaa'u akkuma namni hunduu beeku fiqirii jaalala qaban keessa taranii yeroo tokko namatti illee rakkatu dhugaadha haalli biyya manfuwaa kun sodaachisaadha seenaa keessatti biyya jaalalaan beekamtuudha biyya ijaazan baay'atu biyya shiishaa kanaa fi maal kana kaarota kana qamaanii caffaranii sanboota walitti rakkataniidha waraanni keessan ajajaa waraana keessan waraana facaasee gama tokko fudhatee biyya manfuwaa jedhanitti galuun kun baay'ee nama gaddisiisa osoo isin lubbuun jirtanu haaluma wal fakkaatuun yeroo ammaa kana shamarran keenya erga isin toora aangoo irraa baddanii sooshaal miidiyaa kana irraa baddanii inni kun Bangaalii dullacha waliin harma qabsiisee suuraa ka'aa inni kun Suudaanii wajjin viidiyoo waraabee viidiyoon harma qaqqabaa xiinxaloonni tokko mootuu shamarran keenya mirga isaaniitii abbaa kanatti heerumuu mirga qaban jedhanii mee isin akkamitti ilaaltu waan kana osoo dhiirri keenya kunoo shamarran barbaacha kophaa bulu osoo janaa jiru onlaayinii irra bulu yoo shamarran keenya Bangaalii fi Suudaaniin harma qaqqabu mee waan kana akkamitti xiinxaltani?
asirratti ibsa bal'aa barbaada dubbiin kun maaliif beeytaa warri amma Baangaalis ta'u Sudaanis ta'u harma susukkuumaman kun yookiin jaraaf haaraa miti sukkuumamaa guddanne nuuf haarayaa miti akkuma raayyaa bamacaa nuuf haarayaa miti duris quufneen barree jedhe san sukkuumamuun haaraaf miti warri manatti biyyatti maatiidhaan qimmiidamee ajaja maatiitiin guddate waan akkanaatti hin galu shamarran gaggaariin baay'ee harka kuma keessaa harka 100 keessaa 80 qulqulluudha garuu jabbiloonni warri biyyatti mana barumsaan naqa yookiin baaburan naqadee boqqolloo keessatti dhaabbitti sukkuumamaa bahee yookiin ulfaa'ee ka'ee kiniinaan of keessaa babbaasee biyyatti akka ta'ee ka'ee bahe gaafa dhufe abdiin inni gaafa biyyatti deebi'e hojii ofii beeka waan ta'eef abdiin inni qabu hammuma hin jirutti dhaqxee waggaan koo 30 wayi darbee fuulinatti sosoontuurraan dhiirra mana barbaadu kun nan barbaadu gizeedhaan rukuchiifachuun barbaada jedha malee shamarran Oromoo gaggaariin kan maatii gargaarsaaf maatii kan koon gargaara maatii koo mana citaa keessaa baasee mana qorqorroo itti ijaara obboleessa kan koo kan barumsa barataa kanan akka inni barate yuunivarsiitii galee bakka guddaa naa ga'uun godhattee sammuu sitti ofiisitti barumsa dhiiftee dhufte waan akkanaan gootu maaliif shamarran biyya Oromaa kan jirtu shamarran biyya Arabaa jechuun shaamaadha beeytee otuu beekee warri shamarran akkana goote jedhee dubbatu kun shamarran hundaa miti jarri shamarran Oromoos bakka hin bu'anu shamarran warra qaqqaalii maatii gargaarsaaf biyyaa bahanis bakka hin bu'anu maaliif isin maatii ofii gargaarsaaf biyyaa baatu silaa yeroo waggaa 15tti waggaa 17tti 20tti heerumtee wanti hariinuu yeroo ijoollummaa yeroo dhiigni namaa ho'u yeroo wanti hariin jedhu namatti tola sana ofiisiitiif of qabdee akka shaamaatti otuu namaaf iftu ofiisiitii baqxee idimeesii heerumarra dabarsitee yeroo silaa jaarsa wajjin ciiftee ho'ifattu dabarsitee yeroo ilmootti argattu dabarsitee maatii ofiitiif kan jiraataa jirtu shamarran gaggaarii baay'ee jirti. Kanaafuu viidiyoo warra rakashoota biyyatti otuu boqqolloo keessatti mana barumsaa intiniin deema jedhanii meekaappii moo eekaappii jedhan sana dhayinanii baarzaafii keessa oolanii dhufanii asittis akkuma sana mana xalabaatii bahanii birrii baangaaliin 500 300 kenniteefii jettu harruma ittiin jiraatanu shamarran keenya bakka bu'anu haga yoonaas shamarran an kunuunsee hammannaa koo jala galchee gorsaa tures guruuppii keessatti isin yoo mana xalabaatii bahuu jedhanillee nama gaarii ilaallee fi nama ofiisaatti dalagatuuf nama hin dalaganne ilaallee hayyee erga madaamiin keessa cinqitee bakka akkanaa dhaqe bootaan kun siif ta'a yoo dhayxes immoo mana xalabaatii bahi malee ijaazaa ji'atti bahanii dhaqanii dannasanii shiishaa saaban baangaaliin manatti dhufe isin bira bulu waan akkasiitti hin galin jennee gorsine haga yoona duuka jirra ture garuu xawal waallan tokko warra rakashoota sana fuudhee viidiyoo intiniirra gadhiisee shamarran Oromoo baangaalii jettee nuti raazii hammatee bulaarra maaloo rakkina dhiiraas siifanima dhiirri kan keenyaa jinjanaa malee fuudha dhiisee jira inni biyyaas inni kamis argaa jirra rakkinni shamarran keenyaa otumammoo waan kanatti galtee sababa dhiirri keenya fuudha didee waan kana dhiibbaan guddaa shamarran ragaa jira shamarran tokko hin nyaatti hin dhugdi namni nyaata nyaatu namni ruuza nyaatu biyya gubaa keessa jiru tokko immoo akkuma namni tokko barbaachisu simmeetii qaba simmeetiin isaa sun isa barbaachisa yoo yeroo jara barbaachisu kanatti dhiirri kan keenya itti siqee jaalala qofaan dhiimoodhaan viidiyoodhaan dhokkeerraa kaasuu ofitti hin taane yoo inni hin fuune maal godhu of ajjeesu namni bar simmeetiidha jedhee wanti inni ittiin galle hin jiru sababa kanaafuu dhiirri kan keenya warri biyya jirtullee dargaggeessi abboon ammallee waa tokko intiniin goone birrii maaliin hin fuudhe jaartii koo jiraachifadha maaliin akkana godhatu jettu fuulli sun tuure jechuudha isiin kan jinjanaa qofittiidhaan odeekoo wallahi akkana maalotu jettu yeroo itti dabarsaa jirtu shamarran keenya immoo dhugaaseeti waggaan jaraa dhaqee 15 20 amman fuudha biyya jira inni jettee birrii isii otuutti guurtu gaafa waggaan 27 ga'ee fuulli sun tuure muka gogaadhaan namni tokko hin jiru carraan shamarran keenyaas karaa fuulduraatti warruma warra jaartiin jalaa duutee jennaan waggaa 50 wahii waggaa 60 akkasitti siqaa jira yeroo baay'ee argaa jirra intini biyyaa suraannu ergamus shamarran biyya Arabaatii galte tokko jaarsa waggaa 70 yookiin warri dahuu fi diddee jennaan lammaffaa si barbaadu yookiin immoo warri jalaa duutee jennaan kan biraa fuuchuu barbaadu qabeenya qabu isatti heerumaatti malee dargaggeessi keenya fuudhaan jiru. Asirratti waa'ee shamarran biyya Arabaa kanatti obboleessa keenya tokkotu isin onlaayinii jirtanii gaafii jabaa na gaafatee gaafii kana Dr. Abduu yoo taate malee namni biraa deebisuu hin danda'u jedheeni akka carraa ta'e amma waa'ee shamarranii kana isin kaafnan gaafatu ta'ee yaadadhee
dargaggeessi keessa tokko dhiifama neetworkiidha. Neetworkii tamallisuudhaan hin dhaga'amaa? Halloo. Neetworkiidha. Mee Dr. Abduu Sayyid deebi'aa yoo jiraatan neetworkiidha. Gaafii jabaa anaa gaafii jabaa gaafatu Dr. Abduu Sayyid በጣም ያሳዝነው ኔትወርኪን deebi'a mee Dr. neetworkiin nu baase please deebi'a. Dr. neetworkiidha. Shabaka kanatti fakkaata. Gaafichi maal jedha sitti fakkaate? Ani kan jiraadhu Su'uudidha. Umriin koo waggaa 20. Shamarran Su'uudii keessa naannoo an jiru kana jiraatan. Shamarran Su'uudii jiran umriin isaanii naan jedhe kan. Waan namni natti himate isinitti himaa jechuudha. Nan galchu shamarran akkanatti nufanne natti mufanne. Dhaamsa namaa sagalee ta'uuf ijoollee umurii 20. Umriin koo waggaa 20 shamarran Su'uudii keessa jiran. Umriin isaanii 35 40 gidduu kana biyya galee fuudhuudhaaf ammatti biyya galuu qophii qabu. As taa'ee fuudhuudhaaf immoo humna kiyyaa oli. Mee jaaruma gurguddaa kana ka'oo umriin isaanii 35 40 kana fuudhumoo galee biyyatti fuudhu waan kana akkam jettu jennaan gaafii kun baay'ee gaafii jabaadha. Gaafii tana dura nama gaafatini waan kana Dr. Abduu Sayyid gaafa deebi'an isinii deebisu jedhee beellama tursiise. Mee gaafii kana isin akkamitti xiinxaltu? Shamarran umrii 35 40tu jira. Mucaan umriin isaa 20 galee fuudhuudhaaf galuuf itti qophoofne achitti jiraachuuf kophaa jiraachuu hin dandeenye asiira jira. Maangoo jira, ruuza jira. Ruuza kana mataa kana hunda na dhukkubaa jedhe yoo ruuza kana aannan gaalaa kana fa'aa dhugee asiira kana dhuguuf bakkeen nan dhukkubne jiru jedhe. Fuudhuuf immoo shamarran irra gurguddaadha galuuf immoo itti qophoofne jedhe. Mee deebii kana akkamitti laattu isin Dr. Kun gaafii laaftuudha beekte dhaamsi adda dabarsuuf shamarran kan keenya waggaan jaraa 30 haa ta'u 40 haa ta'u 35 25 haa ta'u inni waggaan kan koo 20 jedhe hundi namaayyuu waggaa ofii isa dhugumaa rabbumatu beeka. Shamarran kan keenyas jara waggaa 35 sanatu gaafattee waggaa 17 waggaa 18 siin jedhu. Takka waggaan jara 20 darbinaan hin dhageenye waggaa 14tti barumsa kutaa 7 barataa akka carraa wayii biyyaa bahee amma garuu waggaa 5 biyya Arabaa tureera waggaan koo 19 siin jedhu. Kanaafuyyuu gurbaan kun lama jaallachuu hin danda'u. Kalaas shamarran gurguddaa fuuchuun natti ulfaata. Biyya galee fuuchuuf akkanan ta'a. Lama keessaa karaa lama keessaa tokkorra goruun dirqama. Yoo waan isuma guddaa waggaa 25 kana fuudhee jennaan akka mucaasiitti hammattee ofitti qabattee na kunuunsitee jennaanuman irra ciisee jiraadha jedhee sammuu isaa of amansiise qorra keessa qophaa isaa tiraazii hammatee buluun sanuma jaalalaan fikir idimee aygaddibuum kan jedhamu jira. Jaalalli idimeedhaan hin murteeffamu. Ati dhugaadhaan hin jaallatta taanaan kunuunsitee wajjin hin jiraachuu dandeessa. Garuu immoo jaalala lagizeedhaa suusii walitti bahachuu waan akkasii taanaan sun laaftuudha. Isuma waggaa 35 sana fuudhee haga gaafa biyya galuutti dhukkee irraa kaasee jiraachuu ni danda'a. Kun immoo hin ta'u. Haraama waan ta'eef yookiin biyya galee tan fuudha yookiin immoo barbaadee yoo dhabe ijoolleen reef biyyaa baatus baay'ee jirti bara.
Saudi Arabia keessa immoo namni waggaa 35 25 baay'eetu jira dhugaadha. Maaliif waggaan jara 20 30 40 yoo ta'e murtee lamatti tokko murteeffachuu qaba yookiin hamma sitti tiraasuma koo hammadheetan galeetan iyyoon argadhe maatiidhaan barabaachifadhe warra waggaa 17 18 fuudha. Yookiin immoo isuma guddaa kana na hammatee alan halkan jedhu na dhidhiibee akka maazariin beeytaa dur ennaasaa biyyummaa kootii yoo rafiitiin na qabuu dide mataa kan akkana sii gootee maal si gootee si raffif. Inni akkasii kunis baay'ee namatti tola. Otuu waan guddaa akkasii fuudhanii waggaan 5 6 nama hangafaa bakka lamatti itti fayyadamta. Akka haadhaattis si hammatee yoo rafiitiin dide si urursee kanatti si raffisa. Waa meeqaan fiyyuu nama fayyada. Sana murteeffatee itti galataanaan fuuchuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jaalalli yookiin waggaan koo 25 yoo fuudhe nan du'aa jedhee yaadin. Dhaamsi kan koo kana hammasitti moo gubaa koo danda'adheen biyya galee fuudhe yoo jedhe obsu. Lachanitti tokko filatee tokkotti goruu qaba. Amma inni gaaffii murtii qabatamaa barbaada. Lakki galee fuudhuu qaba gurguddoo isaa olii fuuchuu qabu miidhaa irraan geessiti laphee cabu jira maal jechuu jira yoo akka tasaa waltuma guddoon tuttumuu jira. Biyya galuu qaba yoo jedhan obseetumaan biyya galaa yoo mootuu rakkoon qabu muka kan biyya jiru mana ijaarratan jedhee Oromoon gurguddaa san keessaa ta'isaa taatu laalee dhaqadhoo illee haa taatu laalee haa fuudhuu jedhanii murteessan waanuma namni beekumsa qabu namni jaalala shamarranii beeku naa murteessee naan jedhe fudhaa jedhanii mee isin doktoru akka xiinxalaa fiqirii tokkotti yookiin xiinxalaa nama walitti jaalalaan dammaruu turtanii itti jirtanii tokkotti gurguddaa achi jiru kan umrii 35 40 san fuudhu jettanii immoo gurguddaa san keessatti haftanii yookiin immoo yoo akkasaan wallollaan isin tumaati biyya galii xixiqqoo si madaatu fuudhu jettanii. Asirratti dhaamsi tokko shamarran keenya yoo akkam ta'e nama isaanii gadiin barbaadanu. Nama umuriidhaan isaanii gadiittuu hin heerumanu. Inni waggaa 20 taanaan adabatee taa'u. Erga shamarran waggaa 25 20 olii malee isaa oliin jirre shamarran keenya yoo akkam ta'e dhiira isaanii olii malee waan hin heerumneef tasfaan qabdu galiitii biyyatti fuudhi. Siluma dhiirri waggaa 20 akkamitti shamarran isaa hangafaa. Dhiirri waggaa 35 shamarran waggaa 20 fuuchuu qaba jireenyaaf yoo ta'e. Maaliif isatu ajajaadha isatu mana keessa bulcha waan ta'eef isiidhaa ol ta'ee sodaatamuu qaba. Intini jedhe. Kun yoo inni golgeetti rafe akka mucaata akkanatti baattee ol geessiti yoo inni jette nama guddaadha waatti dubbachuu hin danda'u akkamitti inni sila waan waggaa ka'anaa olii fuudhu jedhee gaafiidhuma kana daffare gaafate. Kanaafuu atammallee waggaan kee 20 erga ta'e waan si olii hangafaa fuutee hin salphatini adabadhuu biyya galii taa'iiti waan si gadii fuudhi. Ati nama si gadii yoo fuute mal waan si olii yoo fuute baay'ee sitti jabaachuu danda'a. Nama keessatti gaafate intini jette innoon mucaa keetti moo obboleessa kan kee hanga qoxisuutii siin jedhanii gaafii gaafatanii jaarsa kooti yoo siin jette hin qaanfattaa bara yoo nama sii olii waan sii guddaa olii fuute. Kanaafuu dhiirri bicuun shamarran isaa olii waan idimeedhaan isa caaltu fuuchuun si'umaan ta'u. Yoo bicate waggaa 5 6 shamarran tokkoof hangafa ta'uu qaba dhiirri jaarsi jechuudha. Sanatu seera waan ta'eef salphina siif ta'a. Dhayxee waan guddaa sii olitti hin galinii. Kanaafuu yoo dhuguma Suudii keessa namni waggaa 20 olii malee 20 gadi hin jirre adabadhuu taa'ee dhayxee itti galtee nurra rakkisin bor Dr. Abduseen liivii galanii mucaa keenya akkana dheengadda mucaa waggaa 25 fuudhee akkanatti dugdi cite yookiin maaloo ta'e jennee maaliif liivii baane waan ta'een amileen nu cabaa. Kanaafuu biyyuma galee waan isaa gadi yoo argate fuuchuu hin fuudhu taanaan giroosaati gaa. Kana dhaamsi Dr. Abdusee biyyuma galanii fuuchuu malee shamarran ofii olii fuuchuun rakkoodha jedhanii dhaamsa dabarsuuf. Akka doktora tokkotti inni biraa mootuu haaroof yoo jiraate erga isin baddan kana akkuma beekamu mootummaa biyya Kaayiroo duraanii kan turan mootummaa biyya Kaayiroo duraanii kan turan pirezidaantii maammeen abbaa imaanaa Finfinnee yookiin Baalandaras jedhamanii ushuumuudhaan Iskaandar Naggaa ari'anii Finfinnee keessaa baasanii jiru. Iskaandar Naggaa akkuma Bahardaar dhaqeen achitti sodaa isaa achitti ufuma Amaaraan naafxanyoonni wal fixee jirti. Mee goota torbaan tokko keessatti naafxanyaa miila takkaa Finfinnee keessaa yaasee Bahardaaritti wal ficcisiise kana hoo akkamitti xiinxaltu?
maammee baxaam kabbaadsa onoo jedhetanii dinqisiifadhaan. Yeroo inni waan gaarii hojjete inni deeggaraa yeroo inni garuu uummanni kan keenya wanti nama dhibu maammee kana afaaniin poostii gochuu, sheer gochuu, piroofaayilii godhachuu malee waan bira dhaabbataa jiran natti hin fakkaatu. Maammeen dhiyootu dhugumaan Oromummaadhaaf quuqamneerra ta'ee dhuguma Oromoo gargaarran jabeessina ta'ee maammee kana hin jajjabeessina bira dhaabbanna. Maaliin haa ta'u muudiidhaafis hajammaramu, qoosaadhaafis hajammaramu. Haga ta'e hamilee jara cabsee wanta kana teenshinii jara godhe jennaan isarrattuuyyuu ajandaa godhatanii dhufanii irratti yaada kennuun dhumti bar waan guddaa tokko jechuudha. Dhaaba biyyatti galan keessaa eenyuun waan akkana ofii lafumaa ka'ee uummatee nam amaaraa teenshinii godhame. Nuti nama kamiinuyyuu Oromoodhaaf bu'aa buusa taanaan dinqisiifannee jaallannee waan qabnuun bira dhaabbachuudha. Maammeen hojiin inni hojjete yeroo gabaabaa keessatti dhibbatti waan dinqisiifatamuu qabu. Biyya galee otuu waa tokko hin jedhin hojii isaa fuufee jechuudha. Kana namni tokkos akkana godhin jedhu ofumaa isaatiin maammeen waan barbaade uumuudhaaf nama waa faxxaree uumuu danda'u jechuudha. Kanaafuu Oromoon otuu bira dhaabbatee jajjabeessee wanta kana wanti shakku gaafa Oromoon afaan qofittiidhaan maammee si faana jirraa jedhaa dhaqee waan ittiin namni tokko gaafa Finfinnee keessa jiraatu namni yoo birrii qabaate waa tokko uffatan illee jara hamlee intinii jechuu qabaate dhuguma jajjabaatee hojjechuu danda'a. Gaafa Oromoon afaan qofaan si faana jira jedhaa dhaqee dhuguma hamilee dhabee deebi Oromoo waliin gargaartuudha. Sobaniitu mantiniidhaa turaniidha. Kunoo deebi'ee ammas feesbuuk irra liivii irra iyyuu jammar kana ofittiin sodaadha. Akka inni deebi'ee akka ergasiitti ijoollee wajjiniin liivii irra iyyee waa'ee shamarranii dubbatee arrabsuu hin barbaannu jajjabeessine achumatti qabuu qabna haga dandeenyeen. Yoo hojii waa'ee baalaa daraa dhaabbatee kan biraa uummachuu ta'es bira dhaabbachuutu nurraa eegama. Amma yoo naatti an akkan quba qabutti maammee afaaniin hin gargaarra malee namni gargaare yookiin jedhe hin jiru na fakkaata. Namni yookiin goofandii wayii banamee fi guruuppiin hidhame amma wanti guurameef hin jiru. Akka wanti mallattafamaa maammee keenya jajjabeessuu qabna maaloodha jedhama. Siruma wanta akkasii inni akka wanti facaafamu waan qabu. Guruuppiitti gaafa hidhame yookiin wanti tokko banameef achirratti yeegiddi waraqate ergi. Birrii akkanaa nama meeqate ergi walitti qabame gidee tokko ergamuufii qaba ture. Amma wanti godhame hin jiru. Maammeenis diqqoo gaafa intiniidhaa dhaqee namni hamilee ta'uuf dhabame dhiisuu danda'a. Booda nutti kolfamuuf ta'a jechuudha. Warri adda akkana maammee keenya dhee piroofaayilii kaatu kun. Deebi'ee pirezidantii anatu wagga anaa jiru shamarran biyya Arabaa namni tokko janajjanee birrii irraa nyaatu jechuutti diqqoo deebi'aa qofittiin shakka jechuudha. Akka sooma darbe keessa dhukkee nurraa kaasaa ba'isan. Okay, Dr. Kenna gaafii hedduu isin gaafannee hageeffin toora irraa baddan kana isinillee baay'ee nu deebiftanii daawwattoonni kennallee kabajaan isin kolfaa bashannanaa onnee kanaan isin keessummeessaa ta'uufitillee boharaa onneef laayikii onnee isin nyaachisaa laayikii irratti isin obaataa isin dhageeffachaa jiru koomentiin isin gargabsaa baay'ee galatooma. Biyyuma isin jirtan kana irratti mootu dhiyeenya kana biyyuma isin jiraattan biyyuma isin bulchaa jirtan biyya Kaayiroo jedhamu kanatti jaalalleef booksii wal tumuun jaarsaaf jaartiin mana keessa wal ari'anii wal iyyisiisuu waan akkasii masaanuu wal tumuun lola akkanaa kanatu jira. Fonqolcha masaanuu walirratti geggeessaa jira jaalallee walirra geggeessaa jiru kana. Mee waan kana akkamitti xiinxaltuu maqaa keessaniifoo uummanni kun jabbiloonni akkana waan akkanaa dalagan kun keessattuu namoonni bebbeekamoon xiyyaara akka addunyaatitti oomishan warri booyingii oomishe fa'aa yoo jaalallee ofii boksii keessaa utaalchisan waa'ee fonqolcha masaanuu kana fa'aa mee biyya isin jirtan keessattuu magaalaa isin keessa jiraattan keessatti isin toorarraa baduudhaan waan akkanaa kana yoo walirratti geggeessan ummanni kun tokko isin hin kabajne lammata mootu biyya shoror keessanii mee waan kana gaafa hojii irratti deebitu tarkaanfii akkamii irra fudhattan jira kana. Ani wanta kana peejii irratti gizee tokko yeroon feesbuukii dhoksaadhaan fayyadamaa turen qaba peejii irratti banadhee koomentii kennuu hin danda'u akkam fayyadamu hin qabu garuu nan argaa dubbachuu hin danda'u jechuudha. Wanti sun an kan hin badii qabu kan badii qabu jedhee yaadu intalas miti gurbaa rukutes miti. Badiin jara lammanuu jedduun jirtu walakkuma kana jirti. Eessa jirti yoo jette abbaa dhufee beekamtii ittiin argachuudha. Intala rukutamtee jirtu sana waame suuraa kaasee feesbuukii irra gadhiisee
ijoollee shamarranii rukutuun akkana dhee nama shamarranii fazzane of fakkeessee xiriirii isaa naffa isaatti hin gaddean. Maaliif suuraa kaaf shamarran tokko bar intalli sun yookiin har'a isin beekuu dhiisuu dandeessu. Nus amma Facebook irra siifachi suuraa ishii fuunee harma murame jennee isa minilik harma muraa sana kanaaloolee sana irra kaa'amee nama baay'ee piroofaayilii intinii godhaa ture poostii. Isiitti akka dhagahamu namni yaade hin jiru. Warriniif abbaan mana jaalalleeniif jaalallee yoo barbaade wal rukuta ilkaan wal irraa fuudha. Kan walitti araarsu siluma namni tokko shamarran booksii jaalatti bar shamarran kan keenya yoo ergasii booksii barsiiftee kaatee gaaf tokko rukuttaa irraa dhaabdee ijoo jaarsi koo kun na jibbee maaliif booksii na nyaachisuu dide jetteeyyuu deebitee ofiitiitiin maal taate waa argatte moo akkam na rukutuu didde siin jedhe. Kanaafuu ergasii waan wal barsiifatan tokko jarri wal rukutanii irraa ta'u maal isa ta'u waggaa lama moo meeqa wajjin turan maaltu har'a gaafa jarri wal rukutan fiiskaa jara geessee ijoollee Jimmaa ergasii gaafasii waggaa lama fayyaa jara jiraattu hin beekanu moo hadda miidiyaa irra baanaan ijoollee keenya ijoolleen arsii ifaa gandatti isa jara deebisanii ililchantu na dhibe malee ijoolleen keenya Jimmaa akkana taate kana taate bar ummanni keenya sammuun isaa mataa dhagaadha jedhee yaadaan dhugaa dubbachuudhaaf an yoon barbaade ijoollee Harargee fuuchuu hin danda'a Arsii fuuchuu hin danda'a Wallaggaa fuuchuu hin danda'a maaltu waa'ee ijoolleen kan keenya Jimmatti malee heerumuu qabdu gaafas immoo fuudhee kee ijoolleen Arsii nu jalaatu jedhee walitti dubbachiisu geesse kan jedhu baay'ee natti dhagahame amma garuu booksiin sun kara jaalala cimsee caalala bareeche cimsee jennaan itti marattee akka bofaatti ittiin ba'u jettee wajjiniin jirti kaa ummanni keenya maal jedhe warri gaafa qaanfatee kan awuroopilaaniin hojjedha jedhee maal jedhee mucaa kan keenya tumee ija sii keessaa baasee dhee alalfata iyyaa ture jarri walitti deebi'an ummatuma suuraa asiifachee fuudhee iyyaa turetu qaanfate jechuudha. Kanaafuu dura buunee utuu waa tokko hubatiin waa'ee jaarsaaf jaartii waa'ee jaalalleef jaalallee dubuunee ililchuun kun baay'ee qaanyii guddaa ta'a booddeessaa. Kana ana akkanatti ibsaan. Waa'ee immoo warra Arsiiniif Jimma wal fuuchuun qabu yani liivii baay'een arge. Jimma Jimmuma fuuchuu qaba nama fira isaa maal ta'e fuuchuu qaba Arsiin Arsiidhuma fuuchuu qaba jedhee warri dubbatu kun hin ta'u. Oromoon Jimma Arsii fuuchuu qaba fira ta'uu qabna nuti tokko waan taaneef. Harargeen Jimmatti heerumuu qaba maaliif gandaa wal qoonnaree gandummaa jibbina gandummaa akkasitti leellisuun kun akkamitti ta'a? Ayyoon Harargee tokko fuudhe yoon Arsii fuudhe maali rakkoon Oromoodha bar Oromummaan dhiiga jennee dubbanna nama biraa qeeqna Oromooniif Oromoon gaafa wal fuudhe lakkii Jimmaan Jimmaa fuuchuu qaba Arsiin Arsii fuuchuu qaba jennee dubbachuun kun baay'ee waan qaanyeeti. Kara fuulduraatti wanti baramuu qabu Arsiiniif Jimmaa wal keessa Harargeen hundinuu jaalalatti murteessaadha malee gandaan akkam namni tokko ana Arsii keessaa yoon jaalladhe sababa siin Arsii taaseef dhiisuun qaba. Jaalladheera taanaan jaalalatta maneen fuudhaan. Harargeedha taanaan sababa siin Harargee taateef dhiisuu hin danda'u. Sababa siin Shawaa taateef dhiisuu hin danda'u. Kanaafuu yedduu akkasii galtanii ijoollee Jimmaa gorfannee dadhabne maal hin ta'ina ijoolleen keenya fiigdee maal taati dhaqaa jaalallee qabeera taana ijoollee Arsii jaalala beekti ta'ee jaalala qabsiifnaan dhibbi jaraa dhaqanii heerumanu wanti ijoollee Jimmaa inaafisiisee liivii irra galchee Jimmaan maal ta'anii fuudhanii mana ofiitti reebanii maa dhufee karaarraa baadhatee galee Arsiin tokko Jimmaan jaalala qabsiisee amansiisee fudhatee gale malee yoo isii fuudhee gale karaarraa yookiin isiidhaa makiinaa keessa jirtu gurmurra kaatee baadhatee fiigee hin galle bar ofiisiitiin barbaadde dhayte jaallattee wajjin jiraatte maaltu nu warra xawal waallee harka rukutu kana waay tala keenya harmarraa muree akka jaradheen gadda gaafa jarri ambaachoo du'anu wayyee abbaate maaloo acabcaabiin intini jettu kun baay'ee na taaddabsiisaa ture jechuudha akkan itti bahee dubbadhu hin qabu tarkaanfii ummanni mataa dhagaa kun narratti fudhattee feesbuukii hojii tokkoof na adabamee jira waan ta'eef baay'ee luugamameen ture koomentii barreessuu ka'ee ka'eetan hin dhiisaa waamee qautuu afaan keessa dubbadhu naan jedhu callisee har'a ga'ee har'a dubbachuu kootiif baay'ee galatoomi carraa kana naa kennite. Okay, Dr. Baay'ee galatooma waa hedduu isin gaafannee waa hedduu nu ibsitanii waa hedduu nu deebiftanii jirtu. Mee dhumarratti isin toora onlaayinii kana turtii yeroo meeqaa booda irratti deebitu gaafa isin deebitanoo jabbiloonni keessan qophii akkamiitiin isin eeguu qabaa isinoo maal nuuf fidanii dhuftan? Amma Facebookiin sun hin deebi'a agaa guyyaa 11 hafe. Hammasitti Facebookiin kunis kan Dr. Abdussee waan ta'eef hundi keessanuu jabbiloonni Dr. Abdussee kan Dr. Abdussee hordofuudhaaf na wajjiniin dhukaasa qabatanii na wajjin hiriira baatanii na eegaa turtan. Ammas boodigaardii baay'een jira Suudi Arabiyaa irraa kan akka Tokkummaa kan akka Khalid
Hundi baay'een jira amma Dr. Abduseen deebi'aniiru jennaan inni kaan immoo fonqolcha gaggeessuudhaaf cinqamaa ture. Kan kaaliin fayyadu bakka Dr. Abduseen bu'ee bootaa sana qabachuun qaba. Hundi wal hirkaa bubbutaa ture. Hin danda'amu. Haga Dr. Abduseen lubbuun jirutti bootaa Dr. Abdusee bu'anii fonqolcha gaggeessanii ajaja doktorummaa fudhatanii hojii kana itti fufsiisuu waan baay'ee ulfaatuuf yoo feesbuukiin Abdusalaam Ahmad kan jedhu sun deebi'e sanaanin isiniif dhufa. Kunis kan kooti kanaanis aaddi ergattanii booda Abduseen እንደዚህ ያደረገኝ Abduseen aaddi naa deebisuu dide fooloo jalatti qorraan na ajjeese jechuun otuu yeroon jiru otuu booda ijoolleen hin guutin ammuma aaddi haa ergatanuun jedha warri ergatanii Dr. Abdusee wajjin bashannanuu barbaadanuu dhaamsi isaanii feesbuukiin kan koo kanuma wanti biraa hin jiru feesbuukiin sun gaafa dhufu haala ajaa'ibaatiin yookiin si'iif reedii eddee tokkotti liivii dabarsaa wajjiniin simannaa ajaa'ibaatiin as deebi'uun keenya hin oolu gaafasitti itti yaadnee dubbanne yoo feesbuukiin sun deebi'e haala ajaa'ibaatiin gochuu dandeenya jechuudha simannaa gooneefi. Baay'ee doktor baay'ee galatooma waamicha kenna kabajanii as miidiyaa saayiba keessanii kanatti argamtanii namoota isin yaadanii fi namoota ufii yaadanii wal arguu keessanii fi gaaffilee garaagaraa erga isin onlaayinii irraa baddan nu gaafataa turanii fi isin gaafanne walumaa galatti nu deebisuu keessanii baay'ee tokko maqaa jabbiloota keessaniitiif hordoftoota feesbuukii gurbaa gurraachaa kanaan isin galatoomfachuu barbaada. Baay'ee galatooma dhumarratti wanni dhaammattan yoo jiran. Wantin dhaammachuu barbaade uummata Oromootiif dhaamsa bareedduu tokkodha. Dhaamsa inaaffaa jettu inaaffaa garaa keenya keessaa haballeessinu. Oromoon inaaffaa hin qabu jedhama malee isa dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon tokko yoo Amaaraan guddate gammada. Yoo Oromoon akka isaa guddate inaaffaatu as keessaa siquu waan isaan beektu. Kanaafuu yaa Oromoo obboleessi kan kee yoo bakka guddaa ga'e ati akka waan bakka guddaa geessiti maqaa kan keeti waamama waan ta'eef yoo namni tokko ka'ee jaallatame irratti hin naafin duula irratti hin gaggeessin jabeessi wajjiniin bira dhaabbadhuutii akka inni jajjabaatu godhi. Ana irratti amma kan feesbuukii kan koo kana akka adabamuuf sababa ta'e Oromoodhuma jechuudha. Diinni bakkeedhaa dhufee akka feesbuukiin koo adabamuun goone. Namuma ani Oromoodha jedhee wajjiniin isinii jedhu suuraa hanga dhiise sana fuudhee ergee akkana si arrabsaa jira dhaqii maal godhi jechuudhaan waa meeqa dubbachuudhaan akka feesbuukii kan koo kana abbaan suuraa sun dhaqee narratti adabsiisuuf kan hojjete Oromoo waan ta'eef wal inaafuu dhiifne yoo namni tokko balleesse keessaan obboleessa kan keetii waamtee gorsite dhiisi waan kana ana kana yoo na arrabsite maal narraa argatta atis akkana jettee otuu wal gorsine baay'ee bareedduudha malee asumaan tarkaanfii wal irratti fudhachuudhaaf achirraa dhabamuu wal goone anaaf yoo amma feesbuukii kan koorraa sheeriin 2,000 ta'u 20,000 ta'u 100 ta'u laakiin sadanat awwantiin dhuunfaatti birrii irraa argadhe yookiin si caaluun hin jiru bar jaalaluma namni siif qabu sababuma namni haasaa kan kee dhaggeeffachuuf si hordofuuf ta'a kaanoo ankoo waa meeqa haasee waa meeqa gadhiisee naan sheerii 3 akkamitti Abduseen akkasitti hordofama jedhee guruuppii hidhatee riippoortii irratti guutu mee kun Oromoo irraa maal fayyadare wal haa gorfannu diina walitti taanee wal sakaaluu irra otuu wal gorfannee kara fuulduraatti waan dogoggora jiru sirreeffataa waliin deemne baay'ee gaariidhaan jedha. Anis isinii wajjin hin jira waan hin balleesse yoo namni natti mufate jiraate dhiifama asirratti akka Dr. Abiyyiin nu barsiisetti ol kaanee kanatti dhiifama isin gaafanna. Dr. Abduseen keessan isin jaallatu hunda keessanoo. Ayyee Abdusee keenya baay'ee galatoomii guyyaa kun hangoota akka deebitu kabajaan fi hawwiin si eeyna rabbi si haa deebisu inshallah hin deebi'a. Nuwaliin turtii godhuu keetiif baay'ee tokko galatoomii yeroo gaarii qabadhu doktor keenya doktora Jaalala Fiqirii. Ayyee atillee naaf jiraadhu Habiibi kiyya. Egaan daawwattoota keenya doktorri keessan abbaan shamarranii Jalabadan kuno isini qabnee finnee turre waan isaan isiniin jiraniif gorsa isaanillee dhageeffattanii jirtu itti gammaddan jennee yaadna. Mee kareef lakkoofsa tokko jalatti barreessaa turte obsa lakkoofsa tokko barreesse. Obsa lakkoofsa tokko barreesse. Itti gammaddan jennee abdannaa akka itti gammaddanillee abdii qabna feesbuukii isallee rabbi haa deebisuufi.
Isinin jenna. Dabi omsa lakkoofsa ko barreesse. Omsa. Omsa fin. Injiru. Okay. Omsaan injiru. Maalif dalagaa dhiftee gara makkarraa gara halloo akkam Fayyuma. nagaya baga nagayaan geette omsa. Amin amin baga nu gammaddan isiniin jenna. Akkam? Nagaa dhugaa baay'ee si yaadne maali biyyan baranne moo shortaa sodaattaree erga gara riyaaddeefte onlaayinii irra madde jaalatti baay'ate moo daa'imni teeti? Argadhe amma kunoo daa'ima. Ay biyya sanitti sila guyyama har'a jaalaa waaniituma guyyaa lammataa ilmoo guddoo sana argatan moo akkam waan isa? In argatta gaasitti biyya kana hin beekta waan ta'eef in argatta. Kanan biyya kana dhufeef immoo ergasii bulchaa naannoon ture amma fonqolcha abduusee irratti geggeesseen federaala qabadheen jira jechuudha. Kanaan booda gonkumaa nu hoogganuu hin danda'u jechuudha akka duraanii sanatti. Nu jalatti yoo buluu danda'e malee akka duraanii jabbiloota koo jedhee muummee keenya ta'ee jiraachuun gonkumaa hin danda'amu. Amma nu jalatti waraana koo hunda isaa akkam fonqolcha irratti geggeesse namuu hin beeka. Mo'adheera injifadheera waan ta'eef ammaan federaala galeen jira. Amma na jalatti bula malee abduusee akka duriin bulchaa jechuun gonkumaa hin danda'amu. Kun jala murameetti himamna. Ajandaa hedduu haasaa oolchani fakkaatu. Sun filannoo ummataatiin mirkanaayaa kuni waan ajaja ati dabarfattuu miti. Kamiifuu mee riyaada akkamii jiru riyaada akkamii kophaa buluu jirta moo wayii dabalamtee bulaa jirta ati kun gaafa makkaan jirtu nama halkanii guyyaa kophaa kee shamarranii sagalee tayaa biyyaaf sagalee tayaa nama taphachiisaa kofachiisaa diraamaa garagaraa duwwaartaa turte akkasumas guyyaa iidaa jaartii dhabuu koo afaan gadde jedhee nama gadda labsate tokko guyyaa iidatiini amma waaga mambuha biyya jaalalaaf biyya fikirii dhayte kana akkami rakkoo san keessaa baate moo rakkoo keessa jirtame jiruu mambuhatiif jiruu makkaa wal bira qabdee akkamitti qinxabu? Rakkoon kun furmaata hin arganne furmaata hin argata ture karaan furmaataan sun waan fagaateef rakkoo kanallee keessa deemnee egaa akka duraan oduu dhaga'aa turretti waa'ee manfuwaa kana hin beektaa baangaaliin kun namoota hedduu weeraranii jiru. Sanarratti immoo weerara sana bannee akka baangaalii irraa baanu waraana hedduu qopheessinee jirra jechuudha. Asli! Waraana hedduu leenjifnee jirra kan akka jaamboo jimmaa kana nama lama harkaa baafnee jirra amma baangaalota harkaa. Inshaallah amma akkuma sagalee taa'aa turan mucaasa biyya biraa taa'ee nutti oriyaa ture maaliin maqaa nu balleessaa turte jedhanii namoota baay'eetu natti duulanii ture jechuudha. Osoo kanaan dura nama arrabseellee rukutameen oole jechuudha. Ijoollee baay'ee simannaa naa godhee kottuu gaasii agarsiifnaa kanatti dur gara laayiviitiin